والله مسكين هنا جولي ثاني كثرنا الكلام مسكين يجر شكلا لا ينو بقى أكبر أبوك إذا تدمنتي بربر هو دون تتي والله جارتي كيتي دكتوري هلا مولا جارتي كيان جارتي جيب ترودتي ورا ترتافتي جارتي أباب دي تام بربر هو دو كيتا وروفا باين نمني جارتو ما بقولت لي أنا في متي برنا مما يثاتو غراسي نياتا بري غودا أبدي humanity مبال نقال الله يوم كرمات تيادن قروي harkaan tokko keessa doolaara kuma 50 kuma 60 kuma 70 gizee dhabdu intalli durbaa takka huddurra barbareen taa'aa baatee yoo dhabdu ayataazinaachuu sirritti dhagamu jaalattee isin barbaree ta'a haadha doktora Suleeddin argadhe gaafa namaan qixxooftee viidiyoo as baate Maki indeennesh fayyaa Maki nu kunu azantee jirti በጣም ያሳዝናል ጀት ኮሜንት አማሪፈን በይታ ደመክ አዝነን አለኛ እንደ አንድ ሰው ሄሎ ሰላም አለይኩም ዶክተር ወአለይኩም ሰላም አካም ነገያ አዩማ አያ ሀራየኑት ሙሳለዲን የሰራይ ዱባይ ላይ ከይሰስ በቃት ይሄ ነጋዴ ኦሮሞ ነጋዴ ዱባይ ማቀብዲ ፈያዳ ሙሳለዲን አያ ወላሂ አልሐምዱሊላህ ፎሎና ከድሜ ዶክተር አስዲ ፎሎ ሲከዳ ጎባ በዚቲ ዘይራ አባን ሳለዲን ማሳዲ ገና ከመነ ታጋውጪ ደካ maaltu nagalchi edrin jaartii namaatti fooloo qaxxareer yoo akkas nalaaltu gobomoisin fakkaadha ka jaartii namaatti kadhu singilillee osoo taate guyyaa tokko waliin qamaa jedhee kadhaafi ati geessifattee isaanii geessifatteera soddaa ta'uun keenya mala bar soddaa yoo taane mala bar eessan soddaa ta'an maa mucaan kan kee yoo mucaan kan koo fuudhe beektaa Undandeetu gabbara undandeetu gara gabbaratiin hin sodaatin maal fa'aa gurgurtamee shiita kanas irraa gurgura shiitaan qabaa abayyaan qabaa wanta na ben jiru abayyaa faashinii waan adda addaa shukufoonii goma hundayyuu goma gurguramu goma hundayyuu abeet naannoo kam jirta Dubaayin Shaarjaa suuqii abbaa giddi Seedalii abbaa giddi Singaraan Seedaliyaan abbaa giddi nurraa Ajmaanii Seedaliyaan abbaa giddi Ajmaanii barbareen Itoophiyaa fa'aa jira jetti kun warri shiroo yaade warra ruuzii cufetu jira qoonqoon kana ruuziin jibbisiisee shiroo nyaatu barbaadu warri shiroo yaade komentii yoo uffata xalabatanii keessa buusee nan ergaaf garuu na biran jiru okay ijoollee amma mana madaabiin baane dhadhaafaa qajeelanii barbaree dammafaa warra jedhuntu jira koomentiitti maal jettaniin isin waan akkasii moo yoo jirra uffatan irraa xalabatanii annaqee bitee fi keessa buusee uffataa waliin nan ergaaf hin rakkoon qabu wannoo qabdaa maal jettaniin kan mana madaamitti namaa fidu kana maal jedhu diraayiverii numa jedhu diraayiveriin keessaa maanyidha woy shamarran lakkoofsa fudhata laa nama akkasii miti dhugaa rabbii mana xalabaatii badaan jedhuuni madaamii jala haraama garuu misaaladdiin ramadaan illee dhufaa jira jechuun diraayiverii baalagee wayii ergitee yoo ijoollee watanii madaamii jalaa baasan haraama nama akkasii miti kan keenya nama taamaanyidha wallahi fayyumaa mira isin nagaa wallahi alhamdulillah fayyaa keenya baay'ee isin jaaladha isiniif abbaa manaa keessan illee isin nan beektan mara dhugaa rabbi galatoo nan beektanimi ansi beeka baay'een yeroo baay'ee garuu sin kadhatu mana kee nan galchu malee kadhaa tokkon barbaachisu manni kiyya mana keessan musaaladdiin wallaa soddaadha barnu soddaatti iyyuu soddaata cimaa amma fooloo naa kan dhufaa fooloo godhaani hundi keessa reef kuma 10 gadhuufanii kuma 10 nagalchaanii jedhin jajjabeessaa nama meeqan filaalaara nama 14
deema dhibba guutaa nama dhibba lama guutaa deema ishee midha ummu saaladdiin soddaati dabaleera namni dhaadhime nama diidamii lama galee shukran gitee akkaan si jaaladhu laalee si jaaladhu wallahi si jaaladha Ajiite doktor. si jaaladha walla ani jaartuma namallee sagalee isii dhagayuun barbaadu garuu siif abbaa manaa keellee mucaa keellee rabbuma jechi sin jaaladha wallahi habiib yaani maa ganamni warra namaa ta'uu sikkora hojii hojjechuun giddeetaa miti yaani yeroo tokko jaartii namaa gizee argachumaan sagalee isii kun na jibbisiisa onna jira isin garuu har'aami durumaan natti toltan isiniif abbaan manaa keessanillee jechi jira miti gaa ilmoo fi jiraachifachuuf immoo laazim hojii hojjechuu qaba namni haftaaf jechuun dirqama'ee jiru biyya namaati kan itti hojii jabeeffamu isa ilmoo qabu bar yaa habiibti wallaahi bakka wal jabeeffanna እሺ ፎሎ bichitti naa tolchaa waa biraan barbaadu ፎሎ tolchaa jira ፎሎ tolchaa namni dabaleera wallahi nama 130 geeraamu 200 galchuufi እሺ duraan nama meeqan silaalaa ture laa seenaa keessatti namni meeqa silaalee beeka kaardi cabsuu qabdaadha doktara wajjin jirta waan ta'eef kanaafiyyu doktara wajjin gatiin jiru fana miti kan inni daratti kun affeetaa yaa habiib erga laayivii dhufuu eegalte nama meeqan silaale baay'inni kaardi cabsuu bee qabda takkaana midii damarra ol darbee na laalee hin beeku Ay, namni 200 silaaluu qaba ergasuu eegaluun 20 silaalaa ture. Duwwaan tokko dabalamuutu qaba fuula duratti. Dhaqaa faamilii. Kanaafiyyu naa himika. Erga duraan namni 20 silaalaa ture har'a ammoo 200 silaaluu qaba doktara jirta waan ta'eef. Ishee. Ramadaana kana Dubaayitti soomuu barbaanna isin biratti faxara nu waamtanii. Wallaa tafaddal. Abbaan manaa keenii naafa. Lakkii wallaahi nama akkasii miti. Akkuma kee kana nama gaariidha. Akkuma koo kana nama gaariidha. Maashaallah maarree du'aayii qabdaat. Maali gaarii eebbifamu malee biyyaa baama. Mee du'aayii naa gorii aamis jalaa jira. Hin beeku gaa dhiibamaa wajjin keessumaa nan sii kadda malee. Maadha ilmaati miti nama guddaadha mucaa keetii akkamitti du'aayii goota. Mucaa kooti miidiyaa irratti hin kadhaa gaa yaani keessuma kootiin hin kadhaan malee. Abbaa manaa keetii hoo? Isaafis keessumaa nan kadha yaani gijeen sagadee rabbiin kadhu jira miti gizuma sana hin kadhaan malee miidiyaa irratti miti gaa. Guyyaa amma wal gammachiiftanii faa salaanni subii kee ganama salaattee kaatee kadhattanii gaafinni halkan sirriitti waan babbareedaa si kenna. Laazimiidha. Nama beeka keetan dhibba lama keetanii faamilii. Nama dhibba lama keetanii. Magaaniiru galatoomaa akkuma kanas fooloo naa godhaa warreen waan adda addaa feetan. Fooloo godhaaf hundi keessanuu. Nama meeqa 300 haa gayaniire. Akkasitti tole doktor. Ay isin jennaan haa gayan wallaahi. Baay'ee amalli keenyatti toleera wallaahi. 300 haa gayanii. Okay. Waan raabitadhaa jedhini kaa. Qoy 300 haa gayanii itti hima. Hinaafa hinaakaa isin nama imaana qabu fakkaattanii suutanii bara. Itti naa himin jedhe malee mamaalan jedhe. Nama 300 gaa adeema 300. Itti agarsiisuu diddanii bara. Nadheertu moo gabaabduu ati? An dheertuun. Abbaa manaa keetiin mee akkamitti wal bartan akkaataa itti wal dhuftan nuu himi seenaa jechuun waan barumsa qabu muudannoo waan ilma shamarran singiliin irraa baratan jettee yaaddu. Yaani an kan hin bare biyyuma kanatti. Raachee jirtaa? Imaaraatuma keessatti ittiin wal bareen. Jechuun lakkoofsa akkamii argatte? Amma dhaga'i fakkeenyaaf amma anaaf haati seenaa gaafa wal barru isilleen biyya kan dhufuuf deemti anillee biyya kan dhufuuf deemaa saharaa keessatti dallaalli waliin nu make nama 17 jechuun ijumaan wal barree biyya kana dhuftee eega turree almost waggaa ol akkas turre lakkoofsa isii kadhee fudhe fakkeenyaaf for example ijaan eessatti dura wal bartanii eenyuun lakkoofsa kana ta'e siin sobne wallaahi dhuguma bar dhugaa sitti mara. Wallaahi ani siin sobu yaani jira miti. Ijaan dura akkamitti wal argitan qoy. Ijaan dura akkamitti wal argitan eegasi eenyuun lakkoofsa kana ta'e itti aanee eenyu jaalala gaafate. Homaa rakkoon qabamma kaayyoon keessan galma gaheera waan ta'eef irraa waa barate. Kana hunda mootuu isa galchitee naa wajjin sitti himne wayyuu. Dalagaa deeme jette kaa osoo inni si bira jiraate silaa gaafin himaa hin cimaa iyyuu sirriitti.
Maqaan biraa waliin iddoo tokko teenye dhumnee galleennaan nu gaafachuu si wayyu. Xiqqoo irraa tutuqi ammuma garaan jabaatini. Caafi macaafi waanuma si tole keessaa tutuqi. Yaani iddoo itti wal barreenni duraan imbaasii keessa hojjeta. Eshi. Achi paaspoortii baafachuun naqee. Asaaddafachuudha itti. Asaaddafachuun naqee. Lakki baafachuun naqee inni gizee biizaan ji'a jaaga dhiifamu isa duraanii sammaa otoo hin ta'in gizee sana paaspoortii barbaaddachuuf imbaasii deeme. Eshi. Yaani jira miti waan miidiyaa irratti naasaafne yaani waan ta'e jira achitti wal barreenu. Abeeti. Yaani achi. Lakkoofsa isaatu lakkoofsa keessi gaafate moo situ lakkoofsa isaa gaafate? Achitti ijaan wal barbaade. Lakkoofsa koo barbaadee dhufe. Okay. Waasaappiin dhufe moo sii dawwale gaaf dura wal argitan? Gaafa duraan naaf dawwale. Situ dawwalee fi? Isannaa dawwale lamaalee isannaa dawwale. Eshi paaspoortiin kee baay'ee kootu fudhu siin jedhe. La waan akkasiitiif tun ta'e yaadi jira miti paaspoortiin yoo gadhee dhufe eenyurra feesbuukii irra gadhiifama waan namni si dawwaluuf hin jiru. Eshi si dawwalee maal siin jedhe nagaa si gaafate? Yaani paaspoortiin kan kee eenyurra gadhiifameera dhaqi ilaalinaan jedha. Eshi sossobee si seenu fi bar Habiibti kaazaa. Hattuudha barri hayyee. Bakka sana booddee kirikiriituma qabaatee yaani jira miti egaa. Sagalee isaatti toleeres illee baalasilxaanidha minaamin jettee laafte. Isa dura dhiiramee qadidde garuu. Wallahi addii kana miti mana madaamiin ture waan ta'enna. Ijoollee baay'ee diddee mire. Lakki. Dhugaa. Wallahi yaani nama akkasii miti yaani kana kun fiigin. Masha Allah. Amma nama meeqa sii ga'e? Nama 214. Fooloo sii dabalee argitee qaqqabi ilaali. Fooloo yaani wallahi fooloo kootiifan iyyuu kan irra akka taa'u irra caala. Wallahi shukuran kuma 200 na galchiteet galatoom. Waan dhaamattan qabdan daqiiqan keessan dhumateera. Galatoomii gizeen gastii sitti argadhe mana keenya galchu bas an fooloo nama hojjette hojiidhaaf ni malee waan biraatiif miti. Nama guddaadha maan beeksistanii isin nama cafaru minaaminii kana miti. Haasaan keessanuu. Kanaafiyyuu fooloo nama hojjettee naa kadhuu yaanii gizeen gastii sitti argadhe na galchii fooloo naa guddisaa kalas galatoomaa. Eshi ramadaanaaf guyyaa meeqatu hafe? Ji'a tokko tafe qaba. Masha. Ilma lammataa dabalachuu yaadan qabdanii? Qaba intala tokko qaba ammas. Ijoollee lama qabdaa? Sadiin qaba. Masha Allah. Dubaay maamoo? Dubaamu. Oh my goodness. Akkami jireenyi qaaliin jedhanii akkamitti dandeettan ijoollee sadii jireenya kana? Hojjechuudha kan innis mataadhaan hojjeta anis mataadhaan hojjedha. Hojjannaan eessatti iyyuu nama jiraata. Ijoollee hoo eenyu isinii eega gizee isin hojjettan? Mana keessa taa'een hojjedha. Kun amma mana keeti moo mana hojiiti? Mana keessatti yaani. Okay, manuma keessatti gurgurtanii? Onlaayinii biizinasii baafannee fiqaada. Gurgur. Onlaayinii biizinasii jedhamaa kun? Yaani onlaayinii irratti fiqaadatti baafattu jira kan mangistiinumaa gabbaraa yaani kan onlaayiniiti garuu. Wanti gurgurtanii fi wanti mootummaa galchitan wal madaalaaree? Yaani yoo hojjetame egaa maal godhama yoo immoo fiqaadan baafati yoo hojjetame immoo rakkoodha. Onlaayinii mangistii yoo dhufe nama saamaa? Hin qabamta malee maaltu si saama? Osii hidhanii? Gibira qabaa? Waggaatti yemmuu ta'e wayi. Faamilii hundi keessanuu sappoortii godhaa ilmaanis. Bakka asitti haa tolu kaamitti wal agarraa. Ishii Dubaay yoo dhufe isin dubbisa abbaa manaa keellee naa talaame. Ishi wallaahi ani iyyuu sin taqabbala kottu. Abbaa manaa keenyatti naa hin ta'u. Rakkoon qabu abbaa manaa goositti mi'an qanii tokko bira taa'e bira si kaa'een si bira seena rakkoon qabu. Ishi bakka. Galatoon. Nagaan oolaa. Ishi nagaan ooleetis. Ayi.
يا ربي. أفتر المنطقة دي أفعلنا بوفت هكت برابو لبيس الفضل